Osaatti dhiyaata amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera amma gara oduutti darbina oduu har'a kan nutti himtu tujubeedha. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ittaanaa muummichi ministeeraaf ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnin har'a onkoloolessa 21 dippiloomaatota Finfinnee keessa jiraniif bakka bu'oota dhaabbilee sadarkaa addunyaaf haala yeroo Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Ittaanaan ministirii dhimma alaaf ministirri haajaa alaa Itoophiyaa marii nageenyaa Afrikaa kibbaatti gaggeessamuuf qophii ta'ullee himanii jiran. Sababiinsaas mootummaan wal dhibdee uumame karaa nagaan hiikuuf bakka kamiinuuf yeroo fedhetti deemuuf qophii ta'uu dubbachaa tureera jedhan. Naannoo Tigraay bakka waraansarraa walaba ta'e keessa uummata jiraatuuf deeggarsa namoomaa dhaqqabsiisuuf mootummaan kutannoof qophii qabullee ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti sirna heeraa mootummaa bakkatti deebisuuf buufataalee xayyaaraaf nageenya waaltaalee federaalaa kanneen biroo eeguuf dursa kennuudhaan lammiiwwan naannoo Tigraay keessa jiraataniif gargaarsa dhaqqabu dursee adda baasuudhaan hojjetaa jira jedhan. Ittaanaa muummichi ministirichaa gola nageenya eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf gumii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa keessa kanneen jiran obboloonni lammiiwwan Afrikaaf michoonni Itoophiyaa yeroo rakkootti deeggarsa isaan godhaniif galateeffataniiru. Dhumarrattis gaaffii hirmaattota irraa dhiyaateef deebii kennanii jiran. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiiga dhangala'uu waggoota 2 ture dhaabsisuuf mariin geggeeffamuuf karoorfame ituun gahin waraana Tigraay keessaa dhaabuuf waadaa seenuudhaan nageenyi ni injifata jechuun dubbatan. Afrikaa kibbaa keessatti wixata dhuftu kan geggeessamu marii araaraa irratti gamtaa Afrikaan affeeramne ka jedhe mootummaan walitti bu'iinsa hammaataa dhufe furuuf yaalii taasifamu keessatti kan hirmaatu ta'uu ibsee jira jechuudhaan Ajaans France Press gabaaseera. Manni maree nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa jimaata har'aa wal ga'uudhaan marii araaraa dukkanaa adeeme sana jaarsummaan kan hoogganan jilli gaanfa Afrikaa Oluseegun Obaasanjoo ibsa kennaniiruufi. Walga'iin kun kan geggeessame marii jimaata har'aa golli nageenya eegumsaa akka tokkummaa mootummoota rakkoo hammaataa adeeme irratti mari'achuuf eegamaa ture dura. Gamtaan Afrikaa jalqaba baatii kana gareelee wal fincilan gara mariitti fiduu dhabuu isaatiin kan ka'e dhiibbaan sadarkaa addunyaa hammaataa adeemee jira. Tigraay keessatti immoo lolli akkasuma hammaataa adeeme. Hoogganoonni naannoo waraansaan bututte keessa jiran marii haarawaa karoorfame ilaalchisee kallattiin yaadi kennan jiraatuu baatus adeemsa nageenyaa gamtaa Afrikaan durfamuuf cicha qaban irra deebi'uun ibsanii jiran. Baatii sadaasaa bara 2020 loltoota gama Tigraayitti kan ergan Abiy waraansi sun ni dhaabbata nagaan ni bu'a jedhanii Itoophiyaan nagaa ni argatti rakkoon keenyas yeroo hin murtaa'iniif ittiin fufuu jechuudhaan Finfinneedhaa alatti kan geggeessame sirna baniinsa piroojeektii tokko irratti haasaa dhageessisaniin dubbataniiru jedha gabaasi Ajaans France Press. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kamisa kaleessaa haasaa Finfinneedhaa alatti taasisaniin guyyaan obboloota keenya Tigraay waliin dhaabbannee misoomaaf waliin hojjennu dhiyoo ta'uu abdiin qabaa jedhan. Haa ta'u malee naannoo Tigraayitti mootummaa federaalaa Itoophiyaaf TPLF gidduutti lolli itti fufee waan jiruuf ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan lolli kaaba Itoophiyaa keessatti cimaa adeemeef balaa fixiinsa jumlaa mudachuu malu ilaalchisee yaaddoo guddaa akka qaban ibsaniiru jechuudhaan dubbiimaa ministirii dhimma alaa Ameerikaa Ned Price Tiwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Bilinkan diinummaan hatattamaan akka dhaabatu gargaarsa namoomaa gufuu tokko malee qaqqabsiisu marii torbee dhufu gamtaan Afrikaa qopheesse irratti amanamummaa gaariin hirmaachuu akkasumas Eertiraan humna ishee kaaba Itoophiyaa keessaa baasuun barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru jechuudhaan dubbiimaan kun ibsaniiru. Ministirichi Bilinkan kana akka dubbatan kaleessa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutarees waliin bilbilaan innaa mari'atanitti. Ameerikaan mariin nagaa dafee akka eegalu gaafataa jirti. Ergamaan addaa Maayik Haamaris Finfinnee keessa turuudhaan tattaaffii gamtaa Afrikaa deeggaraa akka turan ta'uu Ned Price kaleessa gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Price itti dabaluudhaan akka jedhanitti manni maree nagaaf nageenya gamtaa Afrikaaf golli nageenya eegumsaa akka tokkummaa mootummoota har'a haala kaaba Itoophiyaa irratti mari'achuuf beellamni qabamee jira jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera. Qormaanni biyyoolessaa bara barnoota 2014 marsaa lammaffaa jimaata har'aa xumuramuu ministiriin barnootaa beeksiseera. Ministirichi akka beeksisetti barattoonni qormaata fudhachuuf gara yuunivarsiitiiwwaniitti akka imalan taasisuun tattaaffii farra qormaata hatuuf taasifamu ol kaasee jira. Yeroo jalqabaaf qormaanni biyyoolessaa mooraa yuunivarsiitiiwwan guutuu biyyattii keessatti kenname. Mootummaan hanna qormaataa ittisuuf qulqullina qormaatichaa eeguuf carraaqqii taasisaa jiru barattoonniif maatiin galateeffataniiru. Yoonataan Zabdii
mooraa yuunivarsiitii Hawaasaa keessatti qormaata booda warraaf barattoota atoobisii koranii gara biyyaatti deebi'aa turan haasofsiisuun gabaaseera. Dhaabbati tokkummaa mootummootaa Ochaan haalli hongee Itoophiyaa yeroo dhiyootti fooyya'aa jedhamee hin eegamu jedha. Akka tilmaama haala qilleensaa dhiyeenya kanaatti haalli waliigalaa yeroo dhiyootti fooyya'aa jedhamee hin eegamu. Haalli jijjiirama qilleensaa laaniinaa jedhamu hanga dhuma bara 2022tti itti fufa jedhamee eegamaa jedha dhaabbatichi tokkummaa mootummootaa Ochaan. Karoorri gargaarsa namoomaa Itoophiyaaf deebii kennuuf bara 2022 guutuu biyyattiitti namoota miliyoona 20 ol ta'an dhaqqabuu irratti kan fuulleeffateef doolaara Ameerikaa biliyoona 3.9 barbaada. Dhaabbatichi tokkummaa mootummootaa kun gaaffii uummata gargaarsaa tattamaa barbaadu guutuuf hanqinni maallaqaa isa mudachuusaa beeksiseera. Karoorri gargaarsa namoomaa kan bara 2022 waggaan kun xumuramuuf baatileen 3 gad hafee innaa jirutti maallaqi harkaa qabu dhibbarraa harka 39 gad ta'u Ochaan beeksisee jira jedha gabaasi Yoonataan Zabdiyoos. Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa Sudaan Kibbaa kutaa Bluu Naayil keessatti falmii lafaa ilaalchisee guyyoota 2f lola raawwatameen daa'imman dabalatee namoonni 150 ajjeefamuu isaanii ogeessi fayyaa kamisa kaleessaa ibsee jira. Lolli kun ji'oota darban keessa kan raawwate muraasa keessaa isa hamaa yoo ta'u namoonni hedduun mormii dhageessisuudhaan daandii magaalaa guddoo bulchiinsa Bluu Naayil Damaazin irratti bahuudhaan dhaadannoowwan dhageessisuudhaan wal dhibdee bara kana namoota 100 lakkaa'aman galaafate balaaleffataniiru. Walitti bu'iinsa magaalaa Bluu Naayil keessatti torban darbe erga miseensota uummata Hawusaaf gareewwan diinota isaanii gidduutti lafarratti falmiin ka'ee booda kan uumame yoo ta'u jiraattonni 100 lakkaa'aman dhukaasa cimaaf manneen gubachuu jalaa dheessan dubbataniiru. Waraansi kun kan fuulleeffate Kaartuum irraa gama kibbaatti fageenya kiiloomeetira 500 irratti kan argamu naannoo Roozareesitti kan argamu naannoo Wal Amhaayii irratti ture. Itti gaafatamaan hospitaala Wad Almaahil Abbaas Musaa dubartoota daa'immaniif maanguddoota dabalatee roobiif kamisa gidduu yeroo jirutti namoonni 150 ta'an ajjeefamaniiru jedhan. Hokkara sanaan namoonni 86 dabalanii madaa'anii jiran. Kamisa kaleessaa namoonni 100 lakkaa'aman Damaazin keessatti mormii dhageessisaniiru. Hangi tokko bulchaan kutaa sanaa hojiirraa akka ari'amu gaafachuu isaanii kanneen ijaan argan dubbachuu Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Kamisa kaleessaa Chaad keessatti namoonni 100 lakkaa'aman gara bulchiinsa dimookiraasiitti akka ce'amuuf gaaffii ennaa dhiyeessanitti hokkara ka'een namoonni 50 ta'an yoo ajjeefaman kanneen 300 ta'an immoo madaa'aniiru. Tuuta oduuf ibsa kennan irratti lakkoofsa namoota du'anii kan ibsan muummichi ministeeraa Saalee Kezaaboo mootummaan ammas fincila hidhattoonni kaasaniin namoota miidhaan irra ga'e adda baafataa jira jedhan. Humnoonni nagaa eegsisan garuu magaalaa galma mootummaan Jaameenaaf magaalaalee kabiroo hedduu keessatti hiriirawwan gaggeeffaman irratti fixiinsa suukanneessaa raawwataniin namoota nagaa hidhannoon qabaanne ajjeesuu isaanii gareeleen mirga namaa dubbataniiru. Humna waraanaan kan hoogganamtu biyya Afrikaa waaltaa bal'oon kurna 3f humnaan bitaa akka turan erga du'a pireezidaant Idris Deebii kan eebila bara 2021 qabee jeeqamaa jirti. Ilmi isaanii Mahammad Idris Deebii yeroo gabaabaa keessatti aangoo dhuunfachuudhaan baatilee 18 jalqabaar filannoon akka geggeessamu waadaa seenanis onkoloolessa tokko immoo gara waggaa 2tti akka dheeressan beeksisan. Mormitoonni fi hawaasaaleen siivilii kamisa kaleessaa waadaa yeroo ce'umsa baatilee 18 booda seename ilaalchisee hiriira mormii waamanii turan mootummaan garuu nageenyaaf maqaa jedhuun hiriira sana ugguree jira. Hiriirtonni garuu ganama ka'anii daandii cufuudhaan waajjira haadhoo paartii muummicha ministeeraa haaraatti ibidda qabsiisaniiru jechuudhaan Rooyiters gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Galatoomituu Jubee ministeerri nageenyaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Dipaartimanti oof Hoomlaand Seekuriitii jedhamee beekamu lammiileen Itoophiyaa Yuunaayitid Isteetsi keessa haala eegumsa yeroo yookaan temporaarii protected status jedhamuun turan yoo biyyatti deebi'anii rakkinni nageenyaa isaan mudachuu danda'a jechuudhaan ji'oottan 18 dhufanii fi akka Itoophiyaatti deebi'uudhaaf hin dirqamin Yuunaayitid Isteetsi keessa turan eeyyam haaromsuusaa ibsee jira. Ministeerri nageenyaa biyyattii Alejandro Mayorkaa rakkina walitti bu'iinsaatii fi balaa uumamaatiin walqabatee yoo biyyatti deebi'anii waan rakkinni isaan mudatuu fi amma haalli fooyya'utti akka Yuunaayitid Isteetsi keessa turanu godhameera jedhaniiru. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya ittaanutti ceenaa nu wajjiniin tura.
Yuunivarsiitiin barnootaa fi qo'annoo akkuma taasisu hawaasa naannoo isaa jiru gargaaruu fi akka qajeelfama qabu yuunivarsiitii keessatti kan yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti barsiisaa ta'an Dr. Alimaa Jibriil hubachiisanii jiru. Qajeelfama kanaan immoo kan ka'e qajeelfama kanarratti hundaa'uudhaan koree tola ooltummaa tumsa lammii jedhamu yuunivarsiitii keessatti hundeessuudhaan lammiilee sababa walitti bu'iinsaatiin godinaalee Wallaggaa saddeen keessaa buqqa'anii fi deeggarsa gochaa akka jiran dubbatu. Marii jaallanneen Dr. Alimaa waliin taasifne waliin caqasnu. Dr. Alimaa Jibriil Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isnis baay'ee galatoomaa. Egaa Wallagga godina adda addaa irraa namoota jireenyaaf qeerraa godaanan Yuunivarsiitiin Wallaggaa gargaaraa jira waan jedhamudha. Mee waa'ee sanaan jalqabna. Sirriimaa uummatni garaagaraa yuunivarsiitii Wallaggaa gargaaraa jiru. Godinaalee Wallagga garaagaraa irraati kan isaan buqqa'anii. Koreen dhaabbata tola ooltummaa jedhamu maqaan isaa tumsa lammii kan jedhamu yeroo dhiyoo asitti of ijaaree eeyyamaa barbaachisu federaalarraa baafatee uummata kana karaa garaagaraa gargaaraa jira. Egaa akkuma beekamu dhaabbanni kun dhaabbata tola ooltummaadha. Dhaabbata tola ooltummaa ta'ee immoo dhaabbata ofiisaatiin of ijaaree qabeenya garaagaraa illee ofuma funaanee uummataalee kanneen kana gargaaruuf kan dhaabbatedha. Baruu barsiisuuf qorannoon alatti tajaajila hawaasaallee kennuu qaba. Egaa amma har'aatti namoonni jireenya irraa buqqa'anii gargaartan jiru? Baay'ee jiru malee. Naannoo kam fa'ii kan buqqa'an? Rakkooleen jiran bakka sadan iyyuu jiru. Godinaalee sadan keessa iyyuu jiru. Godina Wallaggaa lixaa fakkeenyaaf yeroo ammaa rakkoon hin jiru jechuu danda'ama garuu kan yeroo walitti bu'iinsa uummata Beenishaangul Gumuz waliin taasifamerraan kan ka'e uummati baay'een qeerraa buqqa'anii lixa Wallaggaa keessa haala jireenyi isaanii baay'ee rakkisaa ta'een kan jiraataa jiran hedduu jiru. Haala kanaanis marsaa jalqabaarraa aanaa 3 kan gargaarre marsaa lammaffaarraa akkasuma aanaa 3 gargaaruu fi karoorfannee aanaa 2 gargaarree aanaan tokko garuu sababa karaan daandiin hin jirreef amma yeroo qorutti deebina jenneetu dhiisne. Godina Wallaggaa Bahaarraa akkuma beekamu kan jalqaba irratti rakkoon guddaan kan ture aanaa Giddaa Kiiramuudha. Giddarraa Kiiramuurraa rakkoolee naannoo sanarraa mudatanii namoonni hedduun buqqa'anii gara magaalaa Kiiramuuf magaalaa Giddaatti waan baqatanii jiraataniif achirratti gargaarsa gooneerraa akkasumas aanaa Galiilaa irratti uummati hedduun buqqa'anii jiraatan jiru turanii isaaniif gargaarsa taasisnee jirra. Godina Wallaggaa Bahaa keessa aanaan inni arfeeffaa aanaa Guutoo Giddaadha jechuudha. Aanaa Guutoo Giddaa keessattis akkasuma gargaarsa barbaachisu kan amma dandeenyu taasisneerra. Godina inni sadaffaa Horroo Guduruu Wallaggaadha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaas rakkoon gurguddoon jalqabarra marsaa jalqabarra kan turani aanaa Amuruu, aanaa Jaardagaa Jaartee fi aanaa Abee Dongoroo ture. Aanaalee kanneen sadaniif gargaarsa geggeessinee marsaa lammaffaa jalqabuuf yeroo jennu rakkoon guddaan kan ture agamsa irratti jechuudha. Aanaa Amuruu ta'ee agamsa irraa uummata hedduu buqqee kanaaf agamsa irratti gargaaruu qabna turre achillee gargaarree turre. Kan biraan immoo aanaa Odaa Bulluq irraa uummati hedduun buqqa'anii gara magaalaa Saqalaatti baqatanii turanii. Isaaniinis gargaaruun dirqama ture. Isaanis akkasuma gargaarree jirra jechuudha. Kanaaf aanaalee kanneen arfan irratti Horroo Guduruu Wallaggaa marsaa lamaaf erga gargaarree booda dhiyoo kana Horroo Guduruu Wallaggaa keessa rakkoon guddaa uumamee uummanni hedduun magaalaa Shaambuutti baqatanii jiru jechuudha. Kanaaf uummata magaalaa Shaambuutti baqatanii jiran hedduu kana qaqqabuun dirqama waan ta'eef kan qabnu walitti funaannee jechuudha. Qarshii miliyoona 1 achirratti ramannee koreen keenya kaampaasii Shaambuurraa qabna.
kaampaasii shaampuu kaampaasii kan jiranii waan nuti itti ilaalle kana amma danda'anii fi amma gochuu qaban hunda humna isaanii dabalatee jechuudha. Uummata kana gargaaraa bira dhaabbataa jiru jechuudha ammallee. Horii ittiin hojjettan eessaa argattu? Maddi galii keenya inni jalqabaan hojjettootaa fi barsiisota yuunivarsiitii keenyaa ture. Akkuma eeyyama baafannee akkuma koree kanaaf beekamtiin nuuf kennameen kaampaasota keenya sadan kan Naqamtee, kan Gimbii fi kan Shaambuu jiran mariisisnee hojjettoonni barsiisonni hedduun isaanii guutummaa guututti ta'uu yoo baatillee miindaa isaanii kan ji'a tokko waggaatti muranii uummata kana bira dhaabbachuuf waadaa nu seenanii. Kanaaf galiin keenya inni jalqabaa isaanidha jechuudha. Galiin biraan nuti argannu uummata Oromoo qabna. Biyya alaarraa namoota baay'ee dhugaadha. Garee baay'eetu nu gargaaranii. Kanaaf warri alaa baay'ee bira dhaabbataa jiru jechuudha. Warra Ameerikaa fi Irooppii qofa miti. Kanneen biyya Arabaa jiranillee. Ijoolleen biyya Arabaatii mana namaa hojjetan hedduun illee ofirra dabarsanii uummata isaanii gargaaraa jiru jechuudha. Kanaaf baay'eetu nu gargaaraa jiru. Utuu isaan nu wajjin hin dhaabbanne ta'ee amma kanaa uummata kanaa yoo nageessisuu nu ulfaataa ture jechuudha. Dr. Alimaa Jibriil deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis ulfaadhaa baay'ee galatoomaa. Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanii labataatti ceenaa qopheessituun labataa Tigisti Gammee asii istuudiyoo keenya Waashingtan DC keessatti atileet Qananiisaa Baqqalee wajjiniin haasaa taasiftee jirti. Ittaanee dhiyaata. Qophii labataa har'aa keessatti keessummaa addaan sinii qaba. Atileet Qananiisaa Baqqalaa shaampiyoonaa addunyaa yeroo 5 olompikii yeroo 3 mo'u malees atileet Qananiisaa Baqqalaa dorgommiiwwan addunyaa irratti gurguddoo ta'an hedduu mo'uudhaan atileetii beekamtii argate. Qananiisaa Baqqalaa baga nagaan gara istuudiyoo Waashingtan DC'tti argamu sagalee Ameerikaa nagaan baga dhufte. Isinis baga nagaan na eegdan. Gara DC maaltu si fide Qananiisaa? Gara DC kan dhufe badhaasa tokkoof badhaasa Nova Connection African Great Run jechuudhaan qophaa'etu jira. Nova Connection Dr. Gaashawun chairmaniin qophii kana qopheessan na affeeruudhaan badhaasa namootni beekamoon hojii gurguddaa hojjeta Afrikaa irraa beekaman badhaasa akka argatan beekumtii akka argatan jechuudhaan qopheessaa turanii egaa badhaasa kanarratti akkan argamu na affeeranii badhaasa kanas argadhee jira jechuudha. Baay'ee gaadha. Egaa badhaasa malees sanbattan irraa sagantaan kun hin ture fiigichi sin ture badhaasuma irratti hirmaatte moo fiigicha irratti hirmaatte? Fiigicha irratti hirmaadhe egaa badhaasa kana wal qabatee wal dorgommii sin qopheessanii wal dorgommiin qophaa'e kiiloomeetira 5 muuxannoodhuma argachuudhaaf egaa fuuldurattis wal dorgommii gurguddaa qopheessuudhaaf jecha jalqabaa jiranii egaa akka jalqabaatti baay'ee gaariidha baay'ee wanna nama gammachiisu. Hayyee egaa waa'ee dorgommii fi sababa gara Waashingtan DC si fideennuufis carraa kana uume mana erga dubbanne amma immoo gara atileetiksitti deebina. Fiigicha dura egaa 5,000 10,000 ittiin warra milkoofte keessa gurguddoodha. Waggoota muraasa dura immoo gara maaraatoonitti seenteetta. Amma maalirra jirta? Kamirratti xiyyeeffatta? Egaa amma maaraatooniidhaan itti fufaa jira. Haa ta'u malee maaraatooniin baay'ee ulfaataadha. Wal dorgommiin isaa akka 5,000 fi 10,000 garuu umriidhaanis yeroo isaan ijoollummaan qabaa ture. Amma maaraatoon immoo umriis ol ba'an jira. Amma kanaan wal qabatee wal dorgommichis baay'ee hatattama qaba. Egaa maaraatoon maraatan hirmaadhaa wal dorgommii kanarrattis cimee qabxii argachuudhaaf baay'een shaakalaa jira. Dorgommiin dhiyeenyatti gama maaraatooniitiin irratti hirmaatte akkam ture? Kan itti deemaa jirtu immoo hoo jiraate? Kan itti qophaa'aa jirtu? Egaa kan tanaan dura irratti hirmaadhe ji'a
ji'a darbe ji'a amma keessa jiru kana jalqaba irratti London maraatoon irratti hirmaadheen ture. Egaa wal dorgommii saniin dura ji'a lamaan dura dhukkubbii irran ture, injurii na qubatee ture. Egaa isa yaalirran ture ji'a lamaan dura yaalii san argadhee tanan erga natti wayyaa'ee yeroo gabaabaadha wal dorgommii kana kan qophaa'e. Yeroo dheeraan qophoofne akkuma beekamutti maratooniin yeroo dheeraa barbaada. Qophii itti qophaa'uudhaaf yoo xiqqaate ji'a 5 ji'a 4 itti qophaa'utu namarra jira. Ani garuu ji'a 2 keessatti wal dorgommii san irratti hirmaadhetoo qabxii san galmeessise. Yeroo taanuuf egaa amma fayyaan koo gaarii ta'ee jira. Yeroo taanuuf yeroo dheeraa fudhadhee itti qophaa'etoo qabxii gaarii argamsiisuuf nan yaaladheen yaada. Ayyee baay'ee gaariidha. Egaa ammana waa'ee fiigichaa morga jennee ammoo gara biyya atleetotaa fi burqaa atleetotaa jedhamtu boqojjii si deebisa. Biyya atitti dhalattee biyya Daraartuu Tulluuti. Biyya obbo Laawwan Dibaabaa, Ijjigaayyoo Xurunesh hunda isaaniiti. Boqojjiin biyya atleetotaa ta'uun baay'ee haasa'ameera. Isinis fakkeenya guddaadha. Amma atleetonni jalaa dhufaa jiran akkasinii kana dhufaa jiran eegnu. Injiree dhufaa jiranii maaliif anis nan hordofaa. Egaa hordofuu jechuun atleetota kamtu dhufaa eessaa dhufan jedhanii hordofuu qofa odoo hin ta'in akkuma beekamu atleetonni baay'een naannoo Finfinnee irratti kan shaakala isaanii qophaa'anii. Egaa atleetota muraasa yoo ta'an malee magaalota Finfinneen ala ta'an iddoo biraa magaalaa akka Boqojjii fi kanneen kana fakkaatan iddoo kanarratti warri shaakala hojjetan ijoollee muraasa ta'uu danda'anii warra jalqabarra jiran ta'uu danda'an. Akkuma beekamu magaalaa Sulultaa irratti naannoo Walsarbii jedhamu biratti Finfinnee irraa kiiloomeetira 15 naannoo kanarratti iddoo itti fiigamu iddoo ispoortii itti hojjetan iddoo tiraakaa fi isteedoomii kana hojjedheen qaba jira. Hoteelas jira. Iddoo kanarratti atleetota baay'eedhaan nan gargaara. Iddoo kanarrattis iddoo adda addaatirraa dhufanii akkuma beekamu iddoon shaakalli itti hojjetamu baay'inaan hin jiru. Fakkeenyaaf akka tiraakii irratti fiigamu kun ijoolleen baay'een isaanii magaalaadhaan ala baadiyyaarraa dhufanii humna hin qabanii achitti jechuun kafaltii kaffalanii too bakka kanarratti shaakaluudhaaf baay'inaan ijoolleewwan kaniinis nan gargaara. Kaffaltii malee akka shaakalan carraa uumtaa fi kaffaltii malee akka hojjetan carraa ijoollee baay'eedhaaf uumee jira. Ammas uumatuman jira. Egaa haala kanaan fooloo appii nan godha. Atleet Qananiisaa miidiyaa hawaasummaa hin hordoftaa akka irra jirtu beeka baay'ee hin fayyadamtu garuu immoo waan fiigichaa wal qabatee maxxanfamuudhaan argaa hordoftoota hedduullee qabda. Garuu guyyaa guyyaadhaan hin hordoftaa waan namni jedhu waan hawaasni jedhu hin laaltaa? Nan laalaa yeroo tokko yeroo baay'ee sin qabu yeroon qabu san keessatti nan laala waa tokko. Egaa nama gammachiisus jira, nama gaddisiisus jiraachuu danda'a. Egaa haala kanaan baay'ee fookosiin kiyya gara sirratti hin godhu. Hojii kiyya irratti shaakala kiyya irratti wanta adda addaa sammuu kiyya irratti baachuu waan hin barbaanneef yeroo baay'ee fooloo hin godhu garuu meen warra ta'an nan laalta. Wanni kana kaaseef waa lama tokko waan akka qoosaa fakkaatu isa boodatti deebi'a. Inni duraa garuu fakkeenyaaf sirna sanbattan irratti hirmaatte kanaan wal qabatee yookaan immoo yeroo kaan sirnoota geggeeffaman yookaan gaafiif deebii atleetonni kennan irratti wal qabatee hawaasni Itoophiyaa hihiramaadha biyya alaa kanatti biyyattis amma tokko sanbattan geggeeffame kana fakkeenyaaf hawaasni Oromoo akka hawaasatti irratti hirmaatu akka dhuunfatti namoonni hirmaatan hedduudha. Hawaasni kaanis akkasuma kan hin hirmaanne hin jiraata. Qananiisaan waltajjii keenya odoon taane waltajjii san irratti hirmaata jedhaniif akka barreessantu jira. Deebiin ati qabdu warra akkas jedhaniif maalin? Egaa akkam beekutti ani ispoortiin hojjedha. Ispoortiin immoo nama walitti fiduudhaan nama walitti araarsuudhaan beekama. Egaa bakka kamirrattuu ispoortiin jaalalaa fi walitti dhufeenya fiduu fi kanaaf kan biyya biraatis biyya ormaa deemnee wal dorgommii yeroo baay'ee olompikis ta'ee shaampiyoona addunyaatti irratti kan hirmaannu.
walitti dhufeenyummaa fiduudha wal dorgomanii too mo'achuuf mo'atamuuf qofa odoon ta'in walitti dhufanii kaalcharii adda addaa ofii baratanii wal kabajanii walirraa baratanii wal gargaaruudhaan kan beekamu ispoortiin egaa ani kanarratti namni kamiyyuu sabni kamiyyuu yoo affeerraa naa godhee na kabajee badhaasa naa qopheesse lakki isin saba kiyyaa miti isin lakki ani isinirraa isinittiin dhufu yookaan isinirraa badhaasan fudhadhu hin jedhamu kabajuutu namarra jira. Egaa kanarratti sabummaadhaan afaaniin adda adda ba'uun adda adda faca'uun kun eenyumaafuu hin ta'u fuuldurattis taanan namni uummanni Itoophiyaa hundi isaaniitu biyya adda addaa keessa jiraatan walitti dhufuudhaan